Kabajamtoota daawwattoota keenya baga nagaan dhuftan. Kun chaanala oduu dhugaa gabaasa iftoominaa fi xiinxala haala yeroo isiniif dhiyeessinudha. Oduu biyya keessaa fi alaa, haala nageenyaa, siyaasaa fi hawaasummaa kan dhugaa ta'e qofa irratti hundaa'uun isiniif dhiyeessina. Isin kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun nu faana tura. Like, sheerii fi yaada keessan kutaa yaadaatiin nuuf barreessaa isiniin jecha gabaasata guyyaa har'aa qabanne isiniif dhiyeessineerra. Amma immoo oduu har'aa waliin haa jalqabnu. Dura hangafoota isaanii isiniif himna. Walabummaan pireesii Itoophiyaa keessatti waadaan galame hojiirra oolmaan isaa laafaa ta'uu gabaasonni hedduun akeekan kan jedhuu fi miidhaan koorniyaa dubartootaa irratti waraana keessatti dhugaasuu kanneessaa Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru isiniif himna. Naannoo Tigraay keessatti haleellaa diroonii Inxiccoo, Gandabaataa fi aanaa Ayifiroom keessatti mudatee miidhaa lubbuu namaa fi qabeenyaa qaqqabe harkaa jedhuu fi nama gubboo isin gaafatu booksiidhaan rukutaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa jedhu erga dabarsanii booda qondaalli adda bilisummaa Oromoo waan jedhan qabu odeeffannoo keenya keessatti argattu. Oduu injifannoon ammoo waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo guddaa galmeessuu hime ka jedhuu fi ajjechaa jumlaan uummata Oromoo irratti raawwatame Arsii Bahaa fi Giddugalaa keessatti hawaasa nagaa irratti ta'e qabannee isiniif dhiyaanneerra. Nu waliin turaa jecha odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan akeekkachiisan ka jedhuu fi bal'ina oduu keenyaa keessatti argattu. Ennaa jennu odeeffannoon keenya kunooti. Oduu keenya ka jalqabaatiin walabummaan pireesii Itoophiyaa keessatti waadaan galame hojiirra oolmaan laafaa ta'uu gabaasonni hedduun akeekan. Waadaa bara 2019 irraa gara dhugaa dukkanaa bara 2026tti ce'eera jedhan gabaasonni ba'an kun guyyaa irraa waa'ee dhugaadhaa tokko dubbachuuf jirra. Bara 2019 Finfinneetti guyyaa kabaja walabummaa pireesii addunyaa irratti muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad jecha abdii namaa boonsu dubbatan. Itoophiyaan barii haaraatti ce'aa jirtii jedhan. Garuu har'a waggaa 7 booda gaaffii guddaan tokko ka'aa jira. Bariin sun ifadhamoo dukkanatti kan jijjiiramedha ka jedhu ture. Waadaa bara 2019 bariin haaraan waadaadhaan eegalame akkam ta'e ka jedhu gaaffii kaaseera. Amajji 30 bara 2026tti deebinee haa yaadannu. Bara 2019 muummeen ministeeraa Abiy Ahmad Itoophiyaan akka biyya seenaa dheeraa hacuucaa yaada ibsachuu qabdu ibsan. Walabummaa pireesii bu'uura dimokiraasii ta'uu isaa cimsee dubbatan. Namni yaada isaa itti gaafatamummaadhaan ibsachuu yoo hin dandeenye Itoophiyaan dimokiraatawaa ta'uu hin dandeessu jedhan. Yeroo sana marsariitiiwwan 200 ol cufamanii turan banaman. Gaazexeessitoonni hidhaa turan hiikaman. Miidiyaaleen biyyaa ari'aman biyyatti deebifamanii seeronni dhorkaa hedduun fooyya'anii turan. Addunyaa guutuun Itoophiyaa akka fakkeenya jijjiiramaatti ilaaluu jalqabde. Garuu dhugaa bara 2026tti bariin dukkanaa'e. Amma garuu haalli jiru faallaa waadaa sanaati. Wayita Itoophiyaan filannoo biyyaalessaa bara 2026 deemtu kana keessa miidiyaan dhiibbaa seera jala galee jira. Bulchiinsa adabaa fi hojiin seeraa hin qajeelle babal'achaa jira. Fakkeenyaaf ifa haa ilaallu. Amajji 24 bara 2026 abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa miidiyaa Waazeemaa eeyyama hojiirraa dhorke. Sababni kenname faayidaa biyyaalessaa tuquu fi gabaasa madaalawaa hin taane torbeewwan dura oduu gabaasonni Doochee Veelee naannolee Tigraay fi Amaaraa jiran eeyyama bakka bu'ummaa irraa kaafaman. Kun hundi taateewwan addaa osoo hin taane sirna to'annoo miidiyaa cimaa akka jiru mul'isa. Yaaddoo addunyaa sadarkaa yaaddeessaa irra geesseetti dhaabbileen idil addunyaa yaaddoo isaanii ifatti ibsaa jiru. Dhaabbanni Reporters Without Borders akka jedhetti Itoophiyaan biyyoota 180 keessaa 145ffaa walabummaa miidiyaa irratti argamti. Bara 2025 qoonsilaawwan 14 filannoo dhufu dirree walabummaa miidiyaa fi hawaasummaa siivikii dhiphataa keessa jirraa jechuun akeekkachiisan. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa illee gaazexeessitootaaf eegumsi seeraa akka kennamu miidiyaaleen dhuunfaa madda galii dhowwatamuun akka dhabamsifaman jiran ibse. Seera jijjiiramee fi rakkoo haaraa rakkoo guddaan ammoo seeraa fi labsiiwwan haaraadha.
Labsiin miidiyaa bara 2025 abbaan taayitaa miidiyaa qaama seera baasu jalaa kaasee gara qaama raawwachiiftuutti dabarsee jedhan. Kun walabummaa dhaabbatichaa gaaffii keessa galche. Labsii 1185 muraa 2025 haasaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa ka jedhu ture. Jechoonni akka sobaa, jibbiinsa, faayidaa biyyaalessaa hiikaa fi hin qaban kun hojiirra oolmaa seera akka fe'umsa fayyadummaa dandeessisaa jedhan. Filannoo 2026 fi to'annoo miidiyaa rakkoon biraa guddoon uwwisa filannoo. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa miidiyaalee eeyyama gabaasa filannoo argachuuf waliigaltee kakuu mallatteessuu akka qaban dirqisiisaa jiru jedhame. Kun gulaala itti gaafatamummaa adabbii jala galcha. Uwwisa miidiyaa akka mirgaatti osoo hin taane akka eeyyama mootummaatti jijjiira. Walabummaan miidiyaa garuu waadaa kakuu irraa hin dhufu. Seeraa fi heeraan qofa tikfama. Kabajamtoota hordoftoota keenya, dhugaan har'aa ifaadha. Haalli miidiyaa Itoophiyaa nama amma keessa jirru waadaa muummee ministeeraa Abiyyi bara 2019 faallaa ta'ee argameera. Akkuma isaan jedhan walabummaan pireesii faayaaf ooluu miti, iftoominaaf, itti gaafatamummaa fi fudhatama dimokiraasiif murteessaadha. Yoo walabummaan kun sababa faayidaa biyyaalessaa gochuun daangeffame gaazexeessitoota qofa osoo hin taane sirna siyaasaa biyyattii guutuun ni miidha. Itoophiyaan alatti aduu abdii haaraa fakkeessuuf jalqaba manatti walabummaa ofii kabajuu qabdii jedhame. Sadaasa 28 bara 2025 miidhaan koorniyaa dubartoota irratti waraana keessatti dhugaa suukkanneessaa Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiruun wayita addunyaa guutuun guyyoota 16 miidhaa koorniyaa dubartoota irratti dhaqqabu balaaleffatu yaadachaa jirtutti dhugaan Itoophiyaa keessaa mul'atu garuu suukkanneessaa fi yaaddeessaadha jedhe. Yeroo addunyaan miidhaa dubartoota gama dijitaalaa, saayibarii fi jeequmsa afaanii irratti xiyyeeffannaa guddaa kennitu kana Itoophiyaatti amma yakki gudeeddii fi miidhaan koorniyaa akka meeshaa waraanatti fayyadamaa jiru hanga ammaatti furmaata dhugaa hin arganne jedhe. Miidhaan koorniyaa kun bifa adda addaa mul'ataa jira. Gudeeddii gareen raawwatamu, humnaan gudeedanii ulfeessuu, gudeeddii akka adabbii waraanaatti fayyadamu, akkasumas gudeeddii daa'imman irratti raawwatamudha. Kun hundi yakka seeraan dhorkame, yakka namummaa irratti raawwatamuu fi yakka waraanaa akka ta'e seeronni idil addunyaa ifatti tumaniiru. Haa ta'u malee Itoophiyaa yakka akkanaa adabbii malee itti fufaa jirti jedhe. Haala naannolee garaagaraatti mul'atuun naannoo Amaaraa qorannoon BBC walakkeessa bara 2023 hanga caamsaa bara 2025tti gaggeesse akka mul'isetti naannoo Amaaraa qofaatti yakki gudeeddii 2697 galmeessameera. Isaan keessaa walakkaan isaanii daa'imman umurii gadi aanaa irratti raawwatamaniiru. Ogeeyyiin fayyaa fi namoota dhimma kana irratti hojjetan garuu lakkoofsi kun dhugaa jiru guutuu hin ibsuu jedhu. Sababni isaas dubartoonni miidhaa irra qaqqabe qorannoo ga'aan irratti taasifame hin jiru jedhan. Odeeffannoo amma gama Tigraay irraa argameen ammoo Tigraayitti sababa yaaddoo nageenyaa namoonni maallaqa baankii baafatan dabalataa dhufuun baankileen magaalaalee Tigraay maamiltoota birrii 2000 ol akka hin dhiyeessine ta'uun himame. Tigraayitti waraanni jalqabuu walqabatee jiraattonni Tigraay rakkoo booddee dhufu tilmaamuun maallaqa baankii baafatan dabalaa dhufaniin hanqinni maallaqaa baankilee mudateera. Guyyaa har'aa Amajjii 29/2026 magaalaalee Tigraay keessatti baankileen maallaqa birrii 2000 ol dhiyeessuu akka hin dandeenye maamiltootatti himuun ibsame. Maamiltoonni maallaqa baafachuuf hiriira dheeraa baankilee biratti mul'aterraa kanneen hiriira oonlaayinii yeroo hojii itti raawwatames jiraachuu odeeffannoo Tigraay irraa baatu mul'isteetti. Naannoo Tigraay keessatti haleellaa diroonii Inxiccoo, Gandabaataa fi aanaa Ayifiroom nageenya naannoo Tigraay godina giddu galeessaa keessatti raawwatame isin biraan kan geenyu yoo ta'u, maddeen BBC akka mul'isanitti jimaata halkanii fi kaleessa ganama haleellaawwan diroonii garaa raawwatamaniiru. Naannoo Tigraay godina giddu galeessaa keessatti magaalota argamanii fi aanaa tokko keessatti haleellaa diroonii raawwatamuu maddeen BBC beeksisaniiru. Haleellaan kun jimaata Amajjii 30 2026 halkan keessaa fi ganama irratti raawwatameera. Haleellaa diroonii magaalaa Inxiccoo jedhamtu keessatti raawwatameen lubbuu nama tokkoo darbuun nama biraan tokko ammoo madaa'uu isaa poolisiin magaalattii BBC Tigiriinyaaf ibseera.
Haleellaawwan kunneen kan raawwataman yeroo mootummaan federaalaa fi humnooti Tigraay irra deebiin walitti bu'iinsa eegaluu isaanii ibsamaa jirutti ta'uu maddeen kun himaniiru. Poolisii fi maddeen akka jedhanitti haleellaan diroonii kunneen magaalaa Intichoo, magaalaa Gandabaataa akkasumas aanaa Ayefiroom keessatti raawwatamaniiru jedhe. Haleellaawwan diroonii magaalota Intichoo fi Gandabaataa keessatti raawwataman konkolaataawwan irratti kan xiyyeeffatan ta'uu ibsameera. Ajajaan poolisii magaalaa Intichoo Tasfaayee Maaree akka jedhanitti magaalattii keessatti konkolaataawwan 2 irratti haleellaan diroonii raawwatameera jedhan. Haleellaa kanaanis halkan keessaa sa'aatii 9 hanga sa'aatii 10 gidduutti raawwatamuu isaa ibsameera. Ajajaan poolisii kun itti dabaluudhaan boombiin diroonii gabbinaa konkolaataawwanii irratti akka bu'e dubbataniiru. Haleellaa kanaan shufeeriin tokko lubbuun isaa darbuu, gargaaraan shufeerichaa tokko ammoo miidhaan irra ga'ee gara hospitaalaa geeffamuu isaa himaniiru. Kana malees duraan naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asosaa keessatti kaambii waraanaa raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaawwan diroonii dogoggoraan raawwatamee ture. Haleellichi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffate jedhame kan raawwatame ta'us miseensota raayyaa ittisa biyyaa hedduu irratti miidhaa geessisee ture. Akkasumas naannoo Amaaraa buufata fayyaa Dasee keessatti dubartii deessu tokkoo fi ogeessota fayyaa irratti miidhaan ga'uu isaa gabaafamee ture. Kunis finxaaleeyyii faannoo waliin wal qabatee dogoggora uumeen jedhamee ture. Amma immoo naannoo Tigraay keessatti haleellaawwan diroonii garaagaraa miidhaa qaqqabsiisaa jiran jechuun odeeffannoon mul'isaa jiru. Nama gubboo gaafatu booksiidhaan rukutaa jecha pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi deebii qondaala adda bilisummaa Oromoo Jaalammii Beenyaa kan isin biraan geenyu ta'a. Har'a jecha falmisiisaa tokko kan hoogganaa olaanaa mootummaa Oromiyaa fi qondaala adda bilisummaa Oromoo gidduutti jechuun kan irratti xiinxala gabaabaa isiniif dhiyeessina. Jechi kun dhimma gubboo yookiin biraayibeerii seeraa fi gahee mootummaa irratti gaaffii guddaa kaasuun isaa ifaadha. Pireezidaantiin Shimallis mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa wayitaa hawaasa waliin mari'ataa jiranitti akkana jechuun dubbatan. Nama gubboo isin gaafatu booksiidhaan rukutaa. Dabalataan akkana jedhu. Gubboo saantima tokko nama tokkotti akka hin kennine nama isin rakkisu yoo jiraate hoogganaatti himadhaa. Hoogganni yoo isin dhaga'uu dide nutti himadhaa. Yoo nuti dinne ammoo booksiidhaan rukutaa. Jechi kun yaada cimaa fi nama ajaa'ibsiisu qabachuu isaa namoonni hedduu irratti mari'achaa jiru. Deebii qondaalli adda bilisummaa Oromoo Jaalammii Beenyaa kennaniin jecha kanaaf deebii kennuun qondaalli adda bilisummaa Oromoo Jaalammii Beenyaa gaaffii ciccimaa kaasaniiru. Akka isaan jedhanitti nama shugguxii hidhatee gubboo nama gaafatu maalsaa booksiin rukunna. Dabalataan akka jedhudha. Biyya gubboo kennuu fi fudhachuun seera hin dhommogne ta'e keessatti nama gubboo gaafatu booksiin jechuun hiika hin qabu jedhan. Qondaalli shugguxii hidhate gubboo nama gaafatu eenyutti quba itti buusaa jedhan qondaalli adda bilisummaa Jaalammii Beenyaa. Jechi isaanii rakkoo sirnaa yookiin sistemaatik problem irratti xiyyeeffataa jedhan. Dhugaan jiru biyya gubboon gadi bu'ee lafa deemutti nama tokko booksiidhaan rukutanii furmaata argachuun waan salphaa mitii jedhan. Mi'aa jennu dhugaan goonee qondaala tokko booksiidhaan rukunnee achii maaltu ta'a akka jedhu ture. Deebiin beekamaadha. Namni rukute mana hidhaa deema. Qondaalichi ammoo sirna keessa akkuma duraanii itti fufee kan gubboo gaafatudha jedhan. Kanaaf otuu danda'amee mootummaan gubboo hanga gaditti hojjettoota isaa sirnaan to'achuu, seera hojiirra oolchuu, qondaalota seera cabsan itti gaafatamtoota gochuu kun furmaata waaraa ta'uu danda'a jedhan. Dhimma gubboo nama dhuunfaa qofa osoo hin taane rakkoo sirna mootummaa fi bulchiinsa gaarii irratti hundaa'edha jedhan. Booksiin rukutaa jechuun jecha nama hawwatu fakkaatus furmaata dhugaa ta'uu isaa irratti gaaffiin guddaan ka'eera. Furmaanni dhugaan seera cimaa fi mootummaa of to'atu ijaaruudha jedhan. Har'a oduu injifannoo boonsaa qabna. Innis waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa keessatti injifannoo garaagaraa galmeessuu hordofeeti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii cimaa murnoota humnoota mootummaa bilisiginnaa irratti fudhateen injifannoo guddaa galmeessuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Tarkaanfiin kun kan raawwatame guyyaa amajii bara 2026 yoo ta'u naannawaa lixa shaggar keessatti bakka lamatti fudhatameera.
Tarkaanfii jalqabaan aanaa Meettaa Roobii magaalaa Qaxqatoo keessatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana murna Biltsiginnaa irratti tarkaanfii fudhateen namoota 14 battalatti yoo ajjeesu namoota 8 ammoo madoo jajjabduun madeesseera. Kana itti aansu ammoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa Oromiyaa tarkaanfii isaa itti fufuun aanaa Gindabart magaalaa Culluxxee jedhamutti tarkaanfii biraa fudhateera. Tarkaanfii kanaanis namoota 23 waraana murna Biltsiginnaa irraa battalatti yoo ajjeesu namoota 19 ammoo madoo jajjabduun madeesseera. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa waraanaa garaagaraa diinaa harkaa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii guddaa galmeesseera. Meeshaalee waraanaa hiikaman keessaa qawwee akamaa 7, sinaayipara 1 akkasumas hidhannoo guutuu fi meeshaalee waraanaa dhuunfaa fi garee garaagaraan argamu irratti kan argamudha. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti tarkaanfii kana akka cimsu hanga kaayyoo uummata Oromooti ce'utti qabsoo isaa itti fufuu jechuun ibsa isaan dabarseera. Ajjeechaan Juulmaa ilmaan Oromoo irratti raawwatame Arsii Bahaa fi Shawaa Bahaa keessatti kan irra deddeemiin raawwatamaa jiraachuu hawaasni naannichaa himan. Naannawaa Oromiyaa garaagaraatti ajjeechaan jiblaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamuun isaa gabaafameera. Taateewwan kunneen guyyoota muraasa keessatti Arsii Bahaa fi Shawaa Bahaa keessatti mudataniiru. Arsii Bahaa aanaa Asakoo ganda biyyoo keessatti guyyaa dheengaddaa Amajjii 29 bara 2026 loltoonni Biltsiginnaa jedhaman Arsii Bahaa aanaa Asakoo ganda biyyoo keessatti qeerroo 5 bakka tokkotti rasaasaan ajjeesan. Maqaan isaaniis Gannaa Hasan, Jibriil Aliyyii Jaarraa, Abdallaa Amaan Qoomichaa, Aabuu Adamoo Badhaasoo, Ibraahim Galatoo kanneen jedhaman yoo ta'u, Ibraahim Galatoo barataa qophaa'ina barnootaa yoo ta'u, namoonni kunneen hundi isaanii badii tokko malee mana isaanii irraa qabamanii gara mana hidhaatti geeffamanii achii booda baafamanii rasaasaan ajjeefamuu jechuun odeeffannoon nu ga'eera. Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee ganda Saaraa Waabeetti haaluma wal fakkaatuun Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee ganda Saaraa Weebaa jedhamutti namoonni 3 bakka tokkotti rasaasaan ajjeefamaniiru. Isaanis Adam Abdii Saidoo, Muhammad Alii Diigoo, Muhammad Galmoo Boruuti. Arsii Bahaa aanaa Muneessaa ganda Kojii Albasoo keessatti dabalataanis Arsii Bahaa aanaa Muneessaa ganda Kojii Albasoo keessatti qonnaan bulaan maqaan isaa Huseen Guraaroo jedhamu milishaa ta'uu didde jechuun rasaasaan ajjeefameera. Namoota ajjeefaman kun hundumti isaanii badii seeraan isaan irratti mirkanaa'e tokko malee mana isaanii irraa qabamanii hidhaa seeraan alaa keessatti erga tursiisanii booda ajjeechaa jumlaa raawwatameera jechuun odeeffannoon jiraattota irraa mul'isuun argameera. Kabajamtoota hordoftoota keenya, taateewwan gaddisiisoon kanneen haaluma kanaan itti fufan lubbuu lammiilee nagaa balaa cimaa keessa galchaa jiru. Gabaasa kana waan ta'eef qofa osoo hin taane akka oduu fi dhiiga ifa baasuuf qindeessinee dhiyeessine lubbuu dhumteef gadda keenya ibsachaa maatii fi firoottan isaanii maraaf obsaa fi jajjabina hawwina. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo Pireezidaantiin Tiraamp Iraan akeekkachiisan. Mari'achuun waliigaluu filannoo ishee ta'uu qabaa jedhan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan haleellaa humna waraanaa USA irraa teessee eeggachuu irra mari'attee waliigaltuu akka filattu ibsaniiru. Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp akka jedhanitti Iraan filannoo 2 qabdii jedhan. Isaanis haleellaa humna waraanaa Ameerikaa irra ga'u eeggachuu yookiin mari'attee waliigaluudha jedhan. Kana jala mureen isinitti hima, mari'atanii waliigaltee irra ga'uu barbaaddu yoo ta'e jedhan Tiraamp. Pireezidaantiin jecha kana kan dubbatan jimaata White Houseitti wayita humna waraanaa Ameerikaa galaana keessa qubachiisaa jiru ilaalchisee gaazexeessitootaaf ibsa kennanii ture. Tiraamp waa'ee humna waraanaa Ameerikaa gara galaana biyyoota Arabaatti socho'aa jiru kaasanii turan. Garuu ibsa bal'aan osoo hin kennin irratti bira darbaniiru. Kana dura doonii waraana guddicha Ameerikaa USS Abrahaam Lincoln jedhamu dooniiwwan waraanaa kaan waliin gara naannoo Iraanitti erga siqee booda Tiraamp roobii darbe yeroon dhumaa jira jedhan. Jechuun Iraan dhimma sagantaa niikuleeraa ishee irratti daftee waliigalteerra akka geessu akeekkachiisaniiru. Deebii Iraan irraa kennameen ammoo gama Iraaniin ministeerri dhimma alaa biyyattii ibsa kennaniin yeroo ammaa kana Ameerikaa waliin mari'achuuf sagantaa qabamee hin jiru jedheera. Haa ta'u malee Iraan marii kabajaa fi ulfina walii eeguun geggeeffamu
akkasumas marii amanamummaa irratti hundaa'e kamiifuu qophii ta'uu ishee ibsiteetti. Garuu Iraan gama isheen waa'een misaa'ilaa fi sirna ittisa ishee dhimma mariif dhiyaatu akka hin taane ifatti beeksifte. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jechi pirezidaantii Tiraamp fi deebii Iraan kenne haala dhiphisaa fi falmii mootummaa lamaanii gidduutti deemaa jiru mul'isa. Mariin ni milkaa'a moo rakkoon gara bal'aa waraanaatti ce'a deema ka jedhu gaaffii kun ammas deebii kan eeggatudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo har'aaf qopheeffanne kan nagaa ammaa ture. Odeeffannoo biroon hanga walitti deebinutti nagaatti.